ede siniga garu nadabe bunna beti sanadabetan gabbahe kadade gafan kadadu amarina tinchakkanni oromonna tinchakkanni tigreena tinchakkane berbera saboch asif asin nagargaran arsi jimma ararge bale njenne wallagga njenne wallo njenne kutan kudo tokko nagargare hati ko hafun dande hindute sigale achi boda fitna ba yedarke sinigale achi boda nama hada ki yetuko nan gabba nan gubadda malif ana obole sabran qabu ana abba hada qabu isini hada na arrastan isini abba na qeqtan ana jireenyi ko natin tol ana dalagan qabu ana akamiti samunki yademe mana madami dalaga ana hatiki yareftes wallahi guyya maskida jala bulejra golgena ma bakka mana lakkae harra yo mana ebelu rafi hadda mana asliyo bule bormona mubarak bor ebelu bra atun akas jedu nama dubartii jechuun moodesii barbaachisa dubartii jechuun qabaati barbaachisa waan sana hunda dhabeechu sasa amma jireenyatti qoostan haadha abbaa keessa dhiistanii asirraa haadha abbaa namaa rabstan wallahi rakkadhee beela'ee beellina ajjeese wallahi mubarak na cinaa dhaabbata garuu yeroo hunda na cinaan dhaabbatu maaliifi na sodaadha jaartii mubarak hedduu jaalladhaan sudinaa kana baay'ee jaalladhaan maaliif na hubatan sinigale achi akkasitti hayaa shaashee waa'ee arsii irratti sinigaluuf arsiidha hayaa shaashee yeroo hunda liibii irratti bu'a bakka manan qabu bakka bulu ganda keessan bulaa sammuun koon dalagu yoon beele yoon mana namaa dhaqe quufee nyaadhu nan sodaadha namni na gammata namni maal naan jedha garuu atuu nyaadhee quufee natti tola jireenyi kun natti golgolooftee hayaa shaashee arsiidha ani ijoollee arsii baay'een jaalladha hayaa shaashee arsiidha Ameerikaa jiraatti ni beektani na laaltee tiktaakii kanarratti maal na goote seetan please call me yette na bilbilte walirra boonye ani obboleetti keeti waan rakkattee natti madhuna jette wallahi wali boonye na cinaa dhaabbatte booda kana obboleeyyan gaarii akka iluunaa kenne akka abdiisaa akka maamadaawaa keerii mi'a namoota naa baay'isee moobaayiliin koo kaameraan isaa mul'isu mana naa kireeffatanii moobaayiliin abbitanii hayaa shaashee jechuun intala arsiiti na cinaa dhaabbatte ilaarra na cinaa jirti harra yoon ka'ee naa xiqqoo fuula kiyya laayiviirraa anaa taa'u argate dawwalte maallaqa dhabde maal ni beelaawte maal taate akka haadhaan na dubbisti sinigale rakkina baay'een dabarse maali sababa haadha kiyyaate gubaansaa na gadhiisuu didee waggaa tokko kolfine garaa kiyyarra eengaddareef kolfuu eegale sanuu nama haati kiyya jettee jireenya koo keessa dhufee gale sinigale jaarsa sa ta'u obboleessa sa ta'u jireenya koo keessatti dhufee raamadaana eengaddaatti rabbii tiyyaan jedhe haati kiyya maal naan jette seetanii gaaf tokko ummaa tiyyaan jedheen namni hundi jijjiiramaa ati qoftiin hin jijjiiramtu maaliif hin jedheen allaanan amanin naan jette hin jijjiiramaa jette maamaa kiyya maal jechuudha haati namaan jijjiiramtu jenna ani koo jaan jette gaafan doon sitti jijjiirama fatuu koo naan jette wallahi oromo garaa na balleessite garuu jette ishi kana akka keetiinan arkadha atiin sin ajjeesin ani haaduu si duran jedheen no ilmooti yaatiin duutuun an jetti si galee achiin maalin jedheen namni akka keetiin arkamayna naan jetti si galee waa'ee dhaadhaan asaara maltu si kolfisiisame wallahi laazim wanni si kolfisiisu jiru wallahi sitti miti asirraan komantii tan komantiin jedha kanaafu an Kanadaan deemaa na qabsiisaa jenna narraa hafanii namoota na jaallatanutu na qabsiisee jechuudha garuu maqaan na bade waan arga doolarii 3,000 irraa wanni caaleen jiru doolariin 3,000 nama Kanada kan nama geessu doolarii 10,000 Oromoon gaaf atun du'am ay atun gargaaree jiraadhe mucattiin sun miskiinaadha abbaan qabdu na gargaara Oromoo jettee turtee bar Oromoo na cinaa dhaabbadhaa jettee turtee bar yaa Oromoo mucattiin kun xaliilaa bar fatiyyee miskiinaa bar fooloon koo samiitu qaga samii rabbiitu qaga amma ka Oromoon naa boo'uun amma ka dachii balleessuun amma ka umrii jaraa keessatti gadduun hin gaddanii barki jibaa barra keessaa barsanu hanga fooloo kiyya guddisanii fooloon jaraa guddatee ay fatiyyee maaltu si qabate miskiintitti garaadhaan nyaattee illee qabdu bar gammaddee illee beektu bar ati gubattuu duutee bar
Oromoon akkasii bar wallaatu jirudha silaa Oromoon atuunan Kaanaadaan deemin nagargaaru qabdi turte wallaahi Oromootiyya Kaanaadaatuun deemin nagargaaru qabdi amma ijoolleen Kaayiroo an wallaahi anaadha wallaahi guyyaa dhaloota kooti kaleessa xiqqishoo boo'een jira haati kiyya guyyaa jimaataa ganamarraa kaastee hanga galgalaatti sii dhukkube ana dahuudha achiin sabtii akka subii irratti na deessi ijoolleen Kaayiroo amma gizee happy birthday kabajatan leencafaatu irra oofama ani garuu namoota na jaallatanutu narra oofani hadda naa kennani sini gade waan na jaalladhu maaliif naan kennani atu nama kaa'e wayyo gaafa happy birthday si atu leenca kenneefi jiraanni walla wajalleen sun nama jennisisti walmisiin ditti rabbi ayfatiyye gaafa Kaanaadaan deema na gargaaraa jettullee bira dhaabbadde ayfati axaliilaa bardatiin suudha bakka garaansi qulqulluu ayfatiyye maaluma disitu ijoollee Kaayiroo tajjeese jedhummoo ammas deebi'anii wallaahin jedhu Oromoon hin jetti walii galanii marsii nyaachisanii walii galanii marsii nyaachisan rabbuma sinitti fuudhe ijoollee Kaayiroo gaafa dandue rabbumti Kaanaadaatti na ajjeesu malee gudiin keessan ni baati walla akkasii bar yaa Oromoon wayne Fatiha mi suuraa kiyya maxxansi adaraa rabbii sanaati suuraa kiyya maxxansatee gaafa du'e Oromootiya suuraa kiyya maxxansinaa ba'alla wannaa hin sonaan ani bidda keessan galaan ijaan nabiin keessan galaan gaafa isin suuraa kiyya fayyadamtan muuziqaallee haqeen du'an gaafa du'u maaliif hin beekakaa wallahi Oromo isin jechuudha atuun amma ka'ee du'ee bar namni naan boo'een hin jiru namni naan gaddiin hin jiru Fatiyyee kana gaafa isin rakkatu sana maaliif hin gargaarin amma gaafa isin xanneen dha'ee gaafa duutu maaliif boottaaf anamma alhamdulillah rabbil alamin nama gargaaru alhamdulillah namni naa wajjin jiru namni boo'icharraa na baase namni jireenya koo jijjiiree dhufee jireenya koo keessa gale kuni rabbi yaadaan muraada isaa haguutu takkaa isaa ergan isaa wal bare rakkadheen beeku beela'een beeku narra tareeyyuu rakkataan gargaaraa jira sini gale maaliifi akka obboleessaattis haa ta'u akka jaarsattis meera siyaa fuudhu jaalala kee as jalatti akkas jedha du'aa ayinaa godha aboo jaalala ati qabdu onnee isaa keessa kaa'ee fiqirii keetiin fatiyyee jedhaa bulu jedha du'aa jedhaame rabbi fatiyyee jechisiisu jedha annin jaalladhaan sini gale garuu ammallee Fatuu gaafiin qaba yoom nu barsiista garuu nama kana maalan isin barsiisa nu gana waa'ee jaalalaatti hin qaaqne mucaatti an jaalalaan maraataara ofii ban qobaa maraataara malee inni quba qaba dubartii rakkoo qabdii bar Oromoo wallahi dubartii rakkoo qabdii bravo Mia thank you maanne sa thank you no maaliif naangen barbaadu wallahi laazim maal gochuu naangen maal jechuudha Mia wallahi laazim sitti aaree jira wallahi amma sila Mia jedhe sinii yaamneen maqaa jara takkaan yaam kuno jara akkanaan qabaan sii galee ani giiftiin jara homaa miti ana na beekani sii galee waan na beekaniif na jaallatan nama hedduu sinii yaameen ture kuno tokko isiidha kuno dhuftee kanaafu amma Oromootiya ani jaalalaan gangalataan jira jaalalti na qabdee jirti yaa Oromootiya mucaan waan gaarii naa nuti dubartoonni immoo baalageedha dhiirri tokko waanuu goonaan achumaan jaalalaan maraanna Oromootiya innaan hin jaalladhaan yaani inna jaalala kee rabbi isa keessaa kaa'u jedha ani wallahi san hin jaalladha jaalallee koo inna akkasii shantama godhi adara dhibban godhini maaliif yaa rabbiin siifa kenna rabbiin yaadaaf muraada kee siifa guutu rabbiin isatti diyyattee qalbiin kee irra jiru sana kan keetuma godhu isa jaarsa kee godhu jedh isa jaarsa kee godhu jedh rabbiin isa jaarsa kee godhu qamisiifati hajalatti wareegama haa jedhu amiin akkam miidhaan qabu miti isatti miidhaan qabu qamisiifi jalatti wareegame kun jaalalaan barfate kee kun isa yaa miidhaa yoo qamisii jala kufuu jechuun maaliif qamisii koo jala gangalata irri gangalachuun baay'ee miti kaa andee gangalachuun jedhee wareegamuun jedhe malee Okay. Wareegamu rabbi walitti maa urgeessu jireenya koo naa jijjiire na Oromootiya kana wanni isinitti himee dhiisaa please don't touch me maaliifi rabbiin
waa hunda qaba ani waggaa 30 jiraadheera umriin kiyya 30 kabajadhe in kabajne an happy birthday dhaan jedhe malee an takka in kabaj sila mana banadhe akkuma duraanitti nan taa'e namoonni na jaallatan support na godhani malee ani hin kabajanne in kabajuan sini galee maaliif garuu gammachuun qaba ilaala ani jijjiiramni kootiif gammachuun koo fi umriin kiyya waliin dhufte sini galee bakka nan gammade dhumarratti ta'abe waggaa 10 irraa kaasee hanga waggaa kanatti baay'een ta'abe baay'een cabe baay'een kufee baay'een ka'ee sini galee baay'een gadde baay'een beela'ee biyya ormaa keessatti illee nama bareellaa baatee haadha ofii jiraachise akka qalbitti na laaltan sini galee nama haadha kiyya biyyoo bareellaa beektanii dhakaa kobilistoonii tumeetiin haadha kiyya jiraachisaa ture jireenyin an keessa dabarfadhe sun hundi wallahi umri kiyya ara galfadheen beeku garuu amma ergan raahaa gochuu eegalee baati 4 gaheera erga mucaan kun jireenya kiyya keessa galee wallahi jireenyi kiyya bareedaa naa ta'e oromotiyya kanaafu isini ni darba ani jagna jedha yoo isin mataa keessaniin jagna jettan wallahi waa hedduu keessa tartan wallahi ni darba wanni ani wallahi dhugaasini oromo namni akka kiyya dubartiin takka akka kiyya rakkina argitan jirtu dubartiin akka kiyya beelaaten jirtu dubartiin akka kiyya cabden jirtu an guyyaa moodeesii dhabe rakkadhen jira kaayiroo keessatti guyyaa moodeesii dhabe sigale guyyaa moodeesii dhabe natti dukkanaa'ee jira garuu sin kanan beektan nama arrabsaa ooltan wallahi laazim garuu alhamdulillahi rabbil alamin sunun di darbe sai bangari horadhe sa nama nagaa horadhe namoota gaggaarii namoota bakka obbuliyen jedhu wallahi interview way godhe deema namoota sana maqaa isaanii caqaseen jira tokko qofatu miidiyaa irraa badde mama daawwaa jedhan jirti wallahi interview irratti gaafatame eenyuun jaallata jennaan ebelu jedhee maqaa jaraa waame dirqama jedhan nama sana keessa bishaan keessa buusta tokko naan jedhan garas laalu jarri anaaf tokko ofiin buusaan jedhe no naan jedhe achiin dhumasaa ilaala viidiyoo waanan ta'ennaan mucaannaa wajjin ta'e imimmaan kun ufee na hudhe leeshbaa bakka ani nama yoon jaalladheedha namoota kan akkam jedheetiin bishaan keessa dhaqa jarri onaa wajjin ta'abanii jarri onaa wajjin cinqamanii obboleeyyan kiyya jarri kufaatii koon barbaadanii atu jarri rabbii gadi injirre ani bar sila kaayiroo keessatti saree maraattuun ta'a bar sigale injirra ababut jedhaati ansun jedhee lafa adeemtu inna darbadhaame miyuyyee jirtaa namni tokko uftee deebite okay inna kaayiroo keessatti nama waan bu'aa ba'ii si nama kaayiroo keessa jaalalli aarsitanii bar nizee ijoolleen kaayiroo wal jaallatti deemaa bannatachuusa deemaa walitti himnu siin galee atuu jarri jiranuun ani obboleeyyan kiyya fagoorraa na qaqqaban siin galee bakka dhibee kiyya na furan sigale waa hedduu keessan tare kanaafu ani har'a gammachuun qaba hirribni nuna fudhachuu dide maali jireenyi kiyya jijjiirame miidiyaa irraa boohuun dhiisee ana geemiin taphadhu kunoo waan takka na barsiisa jaalalleen koo ingiliffa na barsiisa barumsa oromiffa takka na dhibu jira barreessuu dubbisuu kana keessa lixaniin beekuu waan san afaan